Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo kanarratti harrii rifeensaa umurii malee maaltu fida harrii rifeensaa umurii meeqatti jalqaba kan jedhuufi qorichoota yookaan yaalii harrii rifeensaa umurii malee dhufe balleessuuf gargaaran ilaallaa jechuudha. Akkuma yeroo hundaa viidiyoo kanarratti wanti isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irra naqaa. Akkasumas immoo YouTube chaanaalii koo haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun maatii ta'a. Nu faana tura. Rifeensa fayya qabeessa cululuqaa fi halluu yookaan kalarii uumamaa isaa hin gadhiisne qabaachuun hawaasa keenya biratti fayya qabeessummaa fi dargaggummaa agarsiisa. Rifeensi nama tokkoo halluu yookaan kalariin isaa fi haalli uumamaa isaa yeroo jijjiiramu rakkoo qaama keessaa fi alaa agarsiisuu danda'a. Rifeensa nama tokkoo irratti umurii isaa malee harriin yoo irratti bahe hawaasa biratti mallattoo dullumaa yookaan umuriin deemuuti jedhamee waa yaadamuu fi carraan konfiidensii yookaan ofitti amanamummaa nama tokkoo gadi buusuusaa ol ka'aadha. Uummata biyya keenyaa fi Afrikaa dabalatee harrii rifeensaa umuriin itti jalqabu umurii 34 hanga 54 yeroo ta'u, kanaafuu namni tokko umuriin isaa 30 gadi ta'ee harrii rifeensa isaa irratti baanaan harrii umurii malee dhufe jedhama. Harrii rifeensaa yaalii ammayyaatiin kaanaayitas jedhama. Sababa harrii rifeensaa umurii malee dhufuu baruu fi haala uumamaa halluu yookaan kalarii rifeensaa fi gosa isaa baruun barbaachisaadha. Rifeensi nama tokkoo halluu yookaan kalarii akka qabaatu kan godhan rifeensa keenya jalatti orgaanonni xixiqqoon halluu yookaan kalarii oomishan jiru. Rifeensi ilma namaa sadarkaa lama qaba. Sadarkaa guddinaa fi sadarkaa dullumaa jedhama. Orgaanonni xixiqqoon rifeensa keenya jalatti argaman halluu yookaan kalarii rifeensaa kan oomishan sadarkaa guddinaatti qofadha. Sadarkaa rifeensaa dulloomuu fi harca'uu erga jalqabee booda orgaanonni kun halluu yookaan kalarii rifeensaa hin oomishan. Halluun yookaan kalarii rifeensa ilma namaa gurraacha ta'uu danda'a, daalacha ta'uu danda'a yookaan immoo diimaa ta'uu danda'a. Halluun yookaan kalarii rifeensa nama hundaa garaagara haa ta'u malee orgaanonni halluu rifeensaa oomishan nama hunda irratti halluu yookaan kalarii gosa lama qofa oomishu. Gurraacha gara buniitti siiqee fi diimaa gara buniitti siiqedha. Halluuwwan yookaan kalariiwwan rifeensaa kunis iimilaanii fi piyoomilaaniin jedhamu. Walitti makiinsa halluu yookaan kalarii uumamaa kanaan rifeensi nama tokko halluu tokko kan qabatu. Orgaanonni halluu yookaan kalarii oomishanii halluu yookaan kalarii iimilaaniin kana baay'inaan kan oomishan yoo ta'e rifeensi nama sanaa gurraacha yookaan bunni ta'a. Yeroo umuriin namaa dabalaa deemu orgaanonni halluu yookaan kalarii oomishanii fi baay'inni isaanii gadi bu'aa waan deemuuf yeroo sana halluu yookaan kalarii rifeensa ilma namaa daalachaa fi harrii baasaa deema. Erga akkas ta'e harrii umurii malee bahu sababoota nutti fidan yeroo ilaallu harrii rifeensaa umurii malee akka bahu wantoota godhan keessaa inni tokko orgaanonni halluu yookaan kalarii rifeensaa oomishan wantoonni miidhuu danda'an kamiyyuu harrii rifeensaa akka bahu godhu. Fakkeenyaaf orgaanonni qaama keenyaa hojii idilee isaanii ol akka hojjetan yookaan immoo humnaa ol akka hojjetan wantoonni godhan kamiyyuu qaamni keenya uumama isaa fi umurii isaa eeggatee akka hin dulloomne godhu. Fakkeenyaaf aarii fi yaaddoo baay'isuu, dhiibbaa hojii garmalee jiraachuu, jireenya tasgabbii fi boqonnaa hin qabne jiraachuun harriin umurii malee akka bahuu fi kan bahe immoo akka baay'atan wantoota godhan keessaa isaan tokkodha. Kan biraa immoo duutuun orgaanota halluu yookaan kalarii rifeensaa oomishan irratti yoo uumame fakkeenyaaf dhukkubni gogaa viitiligoo yookaan immoo barmaataan lamxi jedhamu yoo uumame bakka dhukkubni kun uumame irratti orgaanonni halluu yookaan kalarii rifeensaa oomishan waan miidhamanii fi harrii rifeensaa umurii malee bahuu danda'a. Akkasumas hanqina vaayitaamin B12 yeroo dheeraaf ture yoo qabaattanis harriin umurii malee isin irratti bahuu danda'a. Akkasumas dhukkuba taayiroodii yeroo jedhamu dhageessanii beektu. Taayiroodiin dhiiga keessatti argamu orgaanonni halluu rifeensaa oomishan waan gargaaruuf baay'een isaanii yoo xiqqaate harrii rifeensaa umurii malee akka bahu godha. Kan biraa immoo dhukkubaan isaa ta'u sababa biraan hanqinni nyaataa jiraannaan guddina rifeensaa fi oomishamuu halluu yookaan kalarii rifeensaaf kan barbaachisan kanneen akka pirootinii, koopparii, zinkii fi aayiranii qaama keessa jiran waan hir'atanii fi guddina rifeensaa gad buusuu fi harrii rifeensaa umurii malee akka bahu godha. Nama tokko irratti harrii rifeensaa umurii isaa malee yoo irratti bahe sababa harrii umurii malee bahuu beekuu fi mana yaalaatti mirmaraa yookaan sakatta'insi garaagaraa ni godhama. Isaan keessaa sakatta'insi yookaan mirmaraan taayiroodii fi vaayitaamin B12 isaan tokko yeroo ta'ani. Kanaafuu harrii rifeensaa umurii malee dhufe balleessuun yookaan yaaluun kan irratti hundaa'u. Harrii rifeensaa sun kan dhufe hanqina hormoonii taayiroodiin yoo ta'e akkasumas hanqina vaayitaamin B12 kan dhufe yoo ta'e qorichoota fayyadamuun hanqinni hormoonii yeroo sirratu akkasumas vaayitaaminoota yeroo fudhattan harrii rifeensaa sun deebi'ee ni bada. Qorichoota harrii umurii malee dhufe balleessuuf gargaaran keessaa inni tokko kaalshiyeem peentoonees jedhama. Qorichi kun vaayitaamin B5 irraa kan hojjetamu yeroo ta'u guyyaa keessatti miiligiraama 100 hanga miiligiraama 200 yeroo fudhatamu ji'a 2 hanga ji'a 6 keessatti harrii umurii malee dhufe akka balleessu qorannoowwan garaagaraa ni agarsiisu.
Qorichi kan biraa harrii umurii malee dhufe balleessuuf gargaaru immoo paap jedhama. Yookaan immoo paara aminoo beenzoik asiid jedhama. Guyyaa keessatti miiligiraama 200 ji'ootaaf yeroo fudhatamu harrii rifeensaa umurii malee dhufe akka balleessu qorannoowwan garaagaraa ni agarsiisu. Qorichi kan biraa immoo laantaa piroost jedhama. Qorichi kun immoo yeroo dheeraaf yeroo fudhatamu harrii umurii malee dhufe akka balleessu qorannoowwan garaagaraa ni agarsiisu. Kan biraa immoo harrii rifeensaa umurii malee bahe akka hin mul'anne gochuufi halluu yookaan kalarii bifa dhaabbataan gargaaran dibachuun ni danda'ama. Ergaan fayyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan yookaan immoo viidiyoo kana irratti wanti isiniin galle yoo jiraate koomentiirra naa ka'a. Viidiyoon har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo chaanaalii koo subscribe, laayikii fi sheer gochuun irraanfatina. Viidiyoo kan biraatiin hanga wal agaruutti nagaan tura.